kutaa darbe keessatti waa'ee phrasii akkaan barbaachisaa ta'e kan each other jettu ilaallee turre. So fakkeenyota muraasa kan tahan itti fufuudhaan kan ilaallu ta'a. So jalqaba irratti har'aaf kan ilaallu namni tokko isaan xalayaa waliif barreessu jechuu barbaade akkamitti jedha. Kanaaf jechoota ammaas keessa nu barbaachisu keessaa tokko xalayaa ka jedhu letter ka jennu jechuudha. Letter ka jennu okay akkaataan itti jennu letter. Isaan jechuun maal jechuu akka ta'e ni beektan. Pronounii they jedhu fayyadamna. So waliif jechuun maal akka ta'e each other akka ta'e ni beektani. Barreessuun maal jechuu akka ta'e ni beektu. So waliif fiduu qofa jechuudha wanni nurraa eegamu. So akkam ta'a? Akkana ta'a jechuudha. They write letters to each other. Okay? Dafnee yeroo jennu they write letters to each other. Meenaa hojii jedhaadha. They write letters to each other. Akkas jennaa jechuudha. So isin immoo al sadii akkas irra deebi'aatii jedha. Akkana jechuu barbaanne isaan sirriitti wal beeku jechuu barbaanne akkam jennaa ka jedhudha amma. So isaan jechuun salphaadha. They ni beektanii. Sirriitti jechuun okay maal jechuudha ka jedhuu fi wal ka jedhu ni beektanii. Beekuun maal jechuudha. Beeku jechuun hintii isaa isin kennuuf. No jechuun maali? Beeku jechuudha. So akkam ta'a amma? Akkana hubatan argattan jechuudha. They know isaan ni beeku each other walii isaanii jechuudha. Well jechuun sirriitti jechuudha. So they know each other well. They know each other well jenna jechuudha. Dafnee jechuudhaaf akkasi jenna jechuudha. They know each other well. They know each other well jenna jechuudha. Well. They know each other well. Okay? Yeroo baay'ee wal daawwannaa jedha. Namni wal daawwataa miti. Okay? Mana walii deeme wal ilaalaa wal daawwata. So yeroo baay'ee wal daawwanna jechuun akkam jechuudha. Okay. Jechi daawwachuu jedhu Ingiliffaan visit jedhama. Visit. So erga jecha kana beektanii wanti jaaruu isin kutu maaltu jira amma hima kana? I don't think so. Ni jira jedhee yaadu. So akkana goona. We ni beektanii we jechuun nutidha. We visit each other often. Yookiin oftenis ni jedhama jechuudha. Okay? Karaa lachuttuu dubbachuu dandeessan. Okay? We visit each other often. We visit each other often. Akkasi jenna. Okay, jettan jedheetii yaada isinis. Inni kun immoo barattoonni kutaa keessatti wal gargaaruu jedha. So wal gargaaruun maali asirratti? Help idhaami. Okay? Barattoonni jechuun maali? Student idhaami. Okay? Kutaa jechuun immoo maali? Class idhaami. Okay? Keessatti jechuun ni beektanii. So kana waliif fiduudhaan akkamitti hima kana ijaarra ka jedhu itti yaadame. Akkana ta'a. Barattoota jechuun the students help each other in jechuun keessa jechuudha. Class jechuun kutaa jechuudha. So the students help each other in class. The students help each other in class. Akkas jenna jechuudha. Okay? Gara kattee aanu yeroo dabarru walirraa barannaa jedham tokko tokko. Okay? Hima gabaabaa walirraa barannaa. Asirra jechuun barbaachisu barachuu jechi jettu maali ka jedhu beekuu qabna jechuudha. Barachuun maali? Learning jechuun barachuu jechuudha. So each other ni beektanii mee waliif fidaa akkamitti walirraa barannaa jetta. Okay? Akkana jenna. We, okay, walirraa baranna ka jedhu nuti mire. So we learn from each other. Nuti walirraa jechi from jettu irraa jechuudha mire. Okay? Maalif? Where are you from? Nusin jento. Where are you from? Eessarraa isin jedha. I'm from Ethiopia. Ani Ethiopia irraa. So akkuma kana we learn from each other yoo jedhe nuti walirraa irraa jechi jettu san maxxantu san jechuudha isin. So we learn from each other. We learn from each other yeroo jennu walirraa barannaa jechuu jirra jechuudha.
ijoolleen wal darbuu jedha asirratti. Ijoolleen wal darbu. Amma nam tokko odoo hojii taphatu yookiin immoo yeroo wal lolan wal darbuun takka ni jirti. Okay, darbuun sun si darbuu inni si darbuu ati darbuu deebistee waan sun maal jedhama? Okay. Ijoolleen wal darbuu jechuun Ingiliffaadhaan the kids push each other jenna jechuudha. Okay. Push jechuun darbuu jechuudha yookiin wal darbuu nam tokko achi darbuu jechuudha. Okay. Guyyuu waliif barreessinaa jedha. Barreessuun akka reefu laalletti write idhaami. Okay. So akkam jennam? We text each other every day. Asirratti textii fayyadamne jechuudha. So we text each other every day. Yoo jedhamu tokko guyyuu bar waliif barreessinaa jechuudha. Akkana jedhamu tokko nyaata walii wajjin qooddannaa jedha. Nyaata kophaa koo nyaadhu nuti walii wajjin qooddannee wajjin nyaanna jechuudhaaf jechi qooduu waliif qooduu jedhu maali? Share jechuudhaan nyaanni foodidha. Akkami jennee maqana? We share, okay, food with each other. We share food with each other jenna jechuudha. We share food with each other. Kaataan dafneetti jenna akkas ta'a. Asirratti immoo wal tiksinaa jedha nam tokko. Nuti wal tiksina yookiin wal eegna jechuudha. Balaarraa jechuudha. So akkami jenna? Tiksuu jechuun jechi tiksuu jedhu protection. Protection yoo ta'e so isa fayyadamne akkami wal tiksina jenna. Very simple, right? Akkana jechuudha. We nuti jette protect, okay, each other. Jecha protect jettu qofa fayyadamte. We protect each other. Nuti wal tiksina jechuudha. We protect each other. Okay? Shaakalaami akkasitti. Okay. Ijoolleen walitti kolfaa jiranii jedha nam tokko. Ijoollee walitti kolfaa jirtu laale. Ingiliffaan jechuu barbaadde si dhibe akkami jetta? Akkana jetta. The children jechuun ijoolleen jechuudha. Ijoollee jechuun ijoollee lamaa fi sanii ol taateen children jennaan. Yoo tokko ta'e child yookiin immoo kid jennaan. Okay? So the children are laughing at each other. Laugh jedhama jennee jechuun. Okay? So yeroo hedduu GFH'n tun akka faati dubbatti. So laugh, kaaf yeroo jennu barreeffamni isaanii tokko jechuudha akkaataa kanaan barra. So laughing at each other walitti kolfaa jiru jechuudha. So the children ijoolleen are laughing kolfaa jiru at each other walitti jechuudha. Okay. Kutaa keessatti wal dorgomnaa jedha kun immoo. Jechuun barbaachisu dorgomuu ka jedhu. Dorgomuun maali? Kutaa keessatti in kilaasiidha miti. Kilaasii jechuun kutaadha. In jechuun keessa jechuudha. So dorgomnaan kun maal jechuudha amma asirratti? So jechi dorgomuu jedhu compete. Compete yoo ta'e. So nuti mi asirra ka jechaa jirru kutaa keessatti wal dorgomna yoo jedhe eenyu baana nuyi miti. So we jettee eegalta. We compete with each other in class. We compete with each other in class. Nuti kutaa keessatti wal dorgomna jedha. So kanaaf dafnee jechuudhaaf akkasi jenna. Don't forget to pause the video and say with the video, okay? Sagalee dhaabuudhaan xiqqisho dhaabdanii jechuun sagalee kana hojii jechaa deemu akka hin irraanfanne. Okay? Wantootaan anjaa jedhe hundaa'u sagalee dhaabaati hojii jechaa wajjin sirrii ta'uu isaanii sirrii ta'uu keessan check godhaa akkasitti kan itti aanutti deemaa deemtu jechuudha. Akkaataan itti barannu akkasi. Okay. Kan itti aanutti yeroo dhufnu akkana jedha. Wal yaaduu jedha. Namni tokko wal yaadaa miti. Ansi yaadee ati na yaaddee takkaa jira miti. So isaan wal yaadu. Wal yaadu kan jennuun isaan baannaa mire. So isaan jechuudhaaf maal jenna dura? They jennee eegallame. Hima kana they jennee erga eegalle san booda which each otheriin keessa jirti. Yaadu jechuu jettu Ingiliffaan miss. Okay? Miss jechuun yaaduudha. So akkamitti ijaarree dhaabna hima kana?
akkana gotan argattan. They miss jettaniitu each other tana fiddanii itti barreessitu jechuudha. So they miss each other. They miss each other. Dafnee jechuudhaaf they miss each other. Okay? Isaan wal yaadu. Okay? Afaan Ingiliffaa walitti haasofna jechuu barbaadde. Ingiliffaan English shayee walittiin each other'idha. Haasawuun immoo talk'idha. So maaltu nama dhibaasirraa jaarwanni nukutu maaltu jira hin jiru jechuudha. So we talk to each other in English. By English hin jennu asirratti dogoraan namni tokko I talk by English ja. Ingiliffaanin badda akka afaan keenyatti nin Ingiliffaadhaan jennaa miti. By jechuun dhaan jechuu sanimi. Asirratti garuu Ingiliffaan yeroo akka afaan waan akka afaanii haasoftu in ka jedhu fayyadamta jedha. Fakkeenyaaf namni tokko Rabbitti amanaa jechuu barbaade I believe to God hin jettu. Okay? I believe in God jetta. Inni tana fayyadamta jechuudha. Akkuma sanii jechuunis. We talk to each other in English. We talk to each other in English jetta jechuudha. Ingiliffaadhaan walitti haasofna jechuudha. Isaan waliin hojjetu jechuu barbaadde akkam goota. Hojjetu jechuun workidha yee. Waliin ni beekta isa tana. Isaan jechuun weedha. Isaan jechuun they'dha. So maal taaree deebisaan? They work with each other. They work with each other. They work with each other jenna jechuudha. Jettaniimi? Jettanii na wajjin? That's fine. Latte aanutti yoo dabarru waliin hojjechaa jirra jedham tokko. Akkami waliin hojjechaa jirra jedha. Hojjechuun asirratti illee workidha. Okay? So akkana jedha. We are working with each other. We're working with each other. We're working with each other. Jenna jechuudha. Waliin hojjechaa jirra. Haasawaa ilmi namaa guyyaa guyyaadhaan waliin godhu keessatti yookiin waliin taasisu keessatti jechi wal jettu yookiin immoo each other jettu baay'inaan haasawamaa yookiin immoo itti fayyadamaa oollaa jechuudha. So kanaaf jecha kana fakkeenyota adda addaatii wajjin fidanne ilaalle so isin immoo kanarra dhaabbachuudhaan jecha mataa keessanii yookiin hima mataa keessanii bareedaa ta'e ijaartanii komentii kana jala naa keessuu jechuudha. Okay? Ani immoo sirrii miti kan jedhu laaleetiin isin beeksisa jechuudha komentii jalatti. Okay? Kanarraa kaafee gaafii keessaan na gaafachuu barbaadan WhatsAppiin keenya isa kana kanas jala gartan kana so asiin na barreessaa yookiin immoo sagalee naa kaa anytime yeroon free ta'e isiniif hin deebisa jechuudha. Kanarraa kaafee isin immoo dirqama keessan ba'uun dagatinaadha. Viidiyoo kana like godhuudhaan akka nama hedduu bira geessu godhuudha. Kan biraa yoo haarawaa taatan chaanala kana subscribe gochuudhaan viidiyoon biraa akka isin dhuftu akkasuma namoota 5 yoo xiqqaate namoota beeytaniif viidiyoo kana share gootu. So kanarraa kanaaf barumsa biraatiin yeroo biraa hamma walitti deebinutti have a great time. Bye bye for now.